بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تدخلنا خبجمو في جلة مو بكجر تنتي نجار ربي سبحانه جرات جلكبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجنتا كنيا رانتنا منشدة كنيا خانو مريسا ولا ليس يشوف لبرتهنا أسمعت تركم يشوف بوليس كنيا قوتنا ما هيونا ما beekama jechuudha kan sagantaalee garaagaraa irratti hirmaachaa turan jechuudha isaantu asna biratti argama kuno isaanis asna bira jiranii maqaa isaanii ani isinii himuudhaan dura bifa addaatiin isaanumarraa dhageessan harkaarraa oduu bareeda jedhanii akkasumallee ani obboleessa keenya ustaad Ahmad Amiin waliin taanee asitti argamna mee gara ustaadaatti isin dabarsen achiin booda gara gartee hiyyuu keenya gartee obboleessa keenyaatti isin dabarsen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إسلاتشوتو أسبتين أفيرات إني خبجني أرقام كيسنير قدّا قالتوا ما قاعدة قلتوا كنياتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. دوغادا خبجم توتا في دعوتو كنيا خبجمو ورين نهر دفتن دي كيسنو نجاني ربي سير التاجراتو أكما وبليسي يا إبراهيم جدًا. هاي تخيني بكما namni beeyne hin jiru maqaasaa ismarraa bartanii ismaan findhiisa hanga akaakayyootti keessanii himuu isaa inni akka fedhetti isin himuu danda'a walaloon isin himuu danda'a akkasumas maqaa guutuu kamatti isin himuu danda'a ani maqaa isaa ismaan findhiisa garuu isa ani akkaan itti fudhadhu nama hin katabanne kakatabbii hin dubbifne kitaaba jechuudha kitaaba gama biraatiin ammas hambaa hayyoota dabree kan amma nu hafanii isaan kana gaa asitti kabajamtoota daawwattoota keenya mee haa waan jiru nulleen gama keenyaan wajjin qoddannaa jenneeti gaa isa isin afeerree jirra anis gama isaatti isin dabarsa. Gama isaatti dabruudhaan dura isin kuni qabsaa mirga dhala namaatiif jechuudha bara mootummaa wayyaanee akkasumallee mootummaalee nafxanyaadhaa keessa nama quuqama kana rabbiin kooppii yookaan kan akka ficaa boqqolloo bishingaa dukkaanaa bitachuun hin ta'u fafakkeessuun hin ta'u uumamatti nama waan akkasii qabanii akkasumatti gartee gara obboleessa keenyaa isin dabarsinaa mee obboleessa kiyya hawaasa kanarra salaamadhu maqaan keessan eenyu akka ta'e nu ibsaaf. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jaa daawwattoota keenya yaa ijoollee Oromoo bakka jirtan maratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jaa. Anilleen gaa waa hayyuudhaa miti hayyuun rabbuma akkasitti hayyuun dhugaadhaa nama bakkatti boru galuu taa'u sanii jedhanii beeytee hayyuu jechuun jeeyne jechuun nama hayyuun nama naakirii fi munkirii malsi deebisu jedhanii guyyaa sanirree warra naakirii fi munkirillee malsi deebisu waliin rabbi nu haa godhu. Woomaan awwallaalaan juga obboleeyyan kiyya ilmaan kiyya kana booda mee hootu jedhanii na yaamanii ulamaan keenya na yaame na yaamnaan akkasit dhufee akkasit السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسنينجا السلام عليكم نسنينجا يا أمة خينيا أسوال جيسني أبوليين كينيا خان أسينو إيجا شكر ربي كينيا أيانا مهادرة جمعتشو دين كينيا ربي نوهاغو تغا جول فدي تينيا لبرا لبهاتاتو قبتين جول تينيا ما شاء الله إيجا ولي نفن مجانو هاتولچو فلخ جيجيري غرنو هاغلچو يا كيرو إسلاما ولي نوهاغلچو الدنيا آخرة ربي نوهاتولچو أدوي دين كينيا هدان هافون قلتو جزاك الله يا كيرو رومو تكان غافي قبا يون اسن غافت دوهم بدي قبا نجينا دابدا خفننا قبا اكنا جي مدرسان بكا جروتي هركسا اول قبا فديها اركتو مالف نور دبا بروف دوا قبا يا دافي غافي دا سرتنان قبا هولان ابا قبدما لا قبا لك سينا دوغي جدان سيفين دوا قبا جالتوس جبتوس درقمان سي قبا أنيس دبتو رافر مرغان قبا مرغا وبيت يا ربي قدان قبا مالي يادا قبا بلكن صافي حق أسر قادا فين قبا ربي نون هادي دوياك ايرو والدبا ربي نون هادي دوياك ايرو والدبا الله ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء akkasumatti waan aadaa teessanii waan ittiin beekamtan san hedduun hojjettanii jirtanii baarakallahu fiikum ammallee isin kun barreessuudhaa fi gaafii hedduu isin qabna maqaan keessan eenyu maqaan nu gaafachuu jiran daawwattoonni keenya maqaan kiyya akkasitti Mudassir Mahammad Saanii Haashim Xuroon naan jedhani
biittitiyalleen aanaa baddannoo tortora guddaa lakkoofsa afur godina Harargee bahaa kana jechuudha. Arraan tana bakka adaree biyyi hojansan keessaan madrasaan kun eenyu ga'a? Madrasaa Bilaal. Madrasaa Bilaalitti alhamdulillahi rabbi waliin nu fideen isiniin ja'a. Akkasigaa Ustaaz Ahmad Amin yaamuudhaan kunoo rabbiin alhamdulillahi madrasaa Bilaal ulaa dura jirra. Daawwattoota keenya bakka jirtan maratti achiin jira. Dhaamsa gaa hangumaan beekuun ilmaan kiyyaa dhaama jechuufi akkasitti dubbadha malee beekaan irra beeku hedduu jira. Akkasigaa guddoo galatoomaan isiniin ja'a. Anta akka daawwitii keessattuu ifin garree kunoo har'a ifin agarsiiftanii. Sila nama ifarka taate asuun dhufu kunoo har'aan ifarke akkas rabbi nurraa haa arkuun baana. Barakallahu fiikum. Waan bareeda isin kun. Ustaaz Gaafiinaat dura gaafata. Isin kun hedduu maaliif beekamtanii beektanii asumaan buleeyyiin keenya hordoftoota keenya warreen gartee Ustaaz Ahmad Amin official jechuudha Abu Maahir jechuudhaan hordoftan chaanala kana subscribe like godhaadhaati Ustaaza keenya jajjabeessaa isiniin jenna. Maaliif jennaan xiqqoo siidhaa nuti akka jara amaaraa nafxanyootaa hin barree waan akkanaa kanatti gartee if qaanfanna amma jarri gartee biyyoon isaanii emmi maaliin isaanii akkasi haa qaroomnu miidiyaa haa barannu akkasuma namaan na duuba jira akka namnu kan gochuu haa barannu isiniin jenna. Asumaan illee warri taqwaa daawwatuu biin illee nu hordoftan Ustaaz Ahmad Amin gartee Abu Maahir jechuudhaan barreessaadhaati Ustaaza kana jajjabeessaa like share subscribe godhaadhaan isiniin jaa jechuudha. Karaa peejii feesbuukaatiin illee ni jiranii asumaan amma obboleessa keenya Mudassir abaabaa keenya illee ni taatanii hin barreessan isin kun akka rabbiin nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabiyyi ummiyyi jeen nabiyyi barreessee katabu hin beeyne jee dubbata akkas isin illee afaanuma irratti qophiilee dila kana gartee akka ajaa'ibaa dhagaggootan. Mee waan kanarraa egaa akkamitti walitti yoo qopheeffattanii dandibe? Akkinitti taniin qopheeffadhu qalama laalanma ijoolleen ilmaan kiyya haduraa ilmi kiyyatimma ilma kiyyatti ilma kiyya kalamadaatuun taatu akkasitti wanniin ilmaan kiyyaa dhaamu jiru akka kiyya kan akkan taane amma silaa waa hedduu wanniin an barreessee wanna ta'u maaliif waan hin barreeffachuu hin beekneef waa hedduutu akka nama ija hin qabneet na godhee jiraan jedhe akkasigaa uummanni keenya hawaasni keenya ijoolleen bakka jirtutti ta'e Oromoo hundi ilmaan kiyyaa beeke sanirraa Mudassir mirriisaa janiin na beekan. Mirriisaa sanii san rakkinumaa gaafa gartee wayyaanii waan hedduu na goddaate hedduu gaaratti illee na galchiteeti gaafa san keessatti uleellee na tumanii na ajjeesanii godatti illee kan hin galeen qabaan jedhe kan hin biyyee nyaadhi illee qabaa akkasigaa rabbiin odoo narraan tursiisin wayyaanee rabbiin biyyarraa kaase akkasitti mirriisaa jedhanii angaa walgahiir kannaan taqee yerootan harkannaan hin beeku angumaan beekuun itti seeni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhuun isiniin ja'a abootiqqaa fi guddaan keessanii dagaagee haa jabaatu tokkummaan keessanii laliftee haa daraartuu bilisummaan keessanii diinitti afaan isinii haa bartu ijoolleen keessanii akkanaan isiniin ja'a. Amina jala jaa yo gurraan dhageessanii. Arratakkaan dubbadda anin jawaan callisu. Unkurri diiniin mayree guddatee haala lisu. Ulamaa'iin urjiidhaa rabbi nuu haa mul'isu. Uqataa namaasaa rabbi nuu haa gabbisu. Uzrataa namaasaa rabbi nuu haa fayyisu. Adawwii diin miillattu gufuu barnootaan tolle habaashii rabbiin si haa sablisu. Akka jalloo baaburaa tana galaa waa muraa rabbiina uume malee eenyuu dafee na furaa. Naashidaa baqatanii miila fiitiin deeysanii raazii awwaan gubattuu ollaana biiggeeysanii. Assalaamu alaykumiin isiniin ja'a yaa ummaa haati qeeyroo deeysanii. Addunyaa fi akhiraa milkaa'uudhaaf teeysanii bilisummaa haa ta'u jazaan keeysanii. Jeneraal Taaddasaa Birruu akka Lammaa Magarsaa akka Jaarraa abbaa gadaa leenca meeqa teeysanii haadha Elemoo Qilxuu gudee jabdu seenaan teeysanii akkanaan isiniin ja'a yaa